السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ركافون جرت Laggaanaatu si keessa caccabse. Shamarran jimmaa naatu si dhuge. Shamarran tuulamaa naas si obaase. Shamarran walloo naatu sirra ciise. Shamarran iluu abbaa booraa naas sirra gangalate. Shamarran booranaa naatu sirra ciqilfate. Shamarran gujii naas si boraafate. Shamarran arsii baalee naas sirra gangalate. Shamarran argee naatu si cabse. Shamarran wallaggaa naatu si keessa caccabse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كرك والفين ذيك شايا شمرة نروما ما أنتو سنين جاجبي كوي سنين رجعن قرأتني سنين جاجب سن جرسني يوم تكاشتي أردو سني مشوتوب نايك بدو أجيني كيسان برالا والله ني كوفلي نمني هي كوفلتني جرتني kaddo hundarra gangaladhu hundatti caccabsi ana qofarraa goriyaan jaarsa qaba dhageettani hundi keessa ijaan babaasin akkanaa takka shamarran kutaa kudha tokko guutuun jaartii kadiri hundi keessan isin fite hojii keenya dhaabu wallaa barana koomedii ta'e koomedii ajaa'iba jirtanii akkam nageenya keessan badhaadha Wanni kadir jedhu kun akkam isinii taate moo isiniin taane mee wallahi ajaa'ibaa bara koomedii ajaa'ibaa ta'e ay rabbii kiyya asii ameeqa irra deemee dhaggeeffadheetiin kofulee namni akka kiyya kofaltanii jirtanii asii hedduu irra deemee aangooti xiyyaa keessan jiru jedheen beektanii qoosumatu jaarsa argattanii kun guutuu keessanii isin irra gangalatee isin fixe waa'ee rabbii kiyya rakkadde barana akkasii kana malee chiinaa kofaltaniif dhufe doktorri biyya sabskiraayib gochuun dagatinaa yuutuubii keessa irra hojjechuu sun dadhabe wallahi hedduu takka biizii ta'e miskiina wallahi namni akkana miskiina hin jiru wayne lukkuudha sin jirtu akkasi mee namni mallaqaan irraa fuutanii tubii kana sa'aatii itti naaf guuttani mallaqa isinii kafala sabskiraayibiin xiqqooma hafe sa'aatii sabskiraayibii sa'anooni guutaa sa'aatii namni naa guutamme as jedhan naa barreessa koomentii jedhatti lakkoofsa keessan naaf kaaya isin dubbisa waasaappiidhaan na dubbiste lakkoofsa keessan naaf kaaya maallaqa isinii kafalaa sa'aatii naa guutta jechuudha sa'aatii wayita naa guuttanii maallaqa isinii kafalaa keessaan dubbanna gatii okay viidiyoo wanna dhaarra hojjechuu sa'aatii guutuu jedhame sa'aatii kuma sadiin barbaada kuma sadii barbaada namni naaf guutta yoo jiraate okay lakkoofsa keessan jalan naa barreessa namni mallaqa fudhattanii guutuu dandeessan jechuudha okay uummata qashtii akkasii maaltu jira seetani idiyaa kana irra wallahi mucayyoo takkaan argee jechuudha mucayyoo booyte hirqishattee boote takka hirqishattee boottu namni dhimmi ilaallatu bira naaf geessaa ta'eeti takka argitan na fakkaata namni hundinuu wallahi namni biyya joordan jirtan mucayyoo san wanna isiidha يا ربي متى يكون ديميرا لكوبس سلا بربادي كفيدو توري في لكوبس أرجع نفيدا جنيتي دقت دي برادو فيدا بيوجي رجسرا سيه بودن دقت دي ويستشان نفولا جنة نفوني دقت دي برا كوتي جولا لكو نمني بيسن جيرتن جوردان جيرتن لكوبس فولا سنيف كنا لكوبس كيس أجلنا بريسا والله هدو تكبويتي
mucaa arabaatis si ajjeesna naan jedhanii albee fudhatee si jira jedhee albeedhaan natti fiiga jette. Siqaayee hamtuu keessa jira jetti. Namni biyya san jirtan namni Joordaan jirtan jechuun ijoolleen teena rakkina hamaa keessa jirti. Biyya garagaraa keessatti tuun lubbuu fi dhabanii tuun qaam dhabanii tuun hojjetanii mallaqa dhabanii tuun fayyaa dhabanii jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jira namni keenya kun. Wallahi rabbummaan callaan nu haa qarqaaru biyya teenya tanas naga godhee rabbii biyya teenya keessa gannu haa dhaabu. Hedduu rakkoo hamtuu keessa jirti jechuudha ijoollee wallahi keessaafuu warri afaan hin beekne kun wallahi namni maraataaru tokko lama miti amma dheengadda tobbiree darbe kana argitanii Dubaay keessa takka kana maraatte jechuudha. Dubartiin ati ilmaani akkasittuu iyyuu wasakkan ijoolleen teenya tun fuudhanii qullaa isiidha poostii godhan jechuudha waraabanii viidiyoo irraa wallahi waan nama hedduu nama qaanfachiisu namummaa keessaallee nama baasu. Isii eegga fayyaa dhabde osoo fayyaa qabaattee wayii akkasitti wannan jettu jechuudha. Isii qaama ofirraa mulqite akkas irraa waraabanii poostii godhanii namni keenyas waliif hin na'u jechuudha wallahi. Maaliif fayyaa tana ofirratti yaadatan akkasii mucayyoo san jechuudha. Lakkoofsa isiniif kenna warri biyya san jirtan as jalannaa barreessa lakkoofsa keessa ijoolleen Joordaan jirtan qofti warra Joordaan jirtuun barbaada. Okay, lakkoofsa isiisan namni fuudhuu isiisan achi fuudhuu dandeettan yookiin dhimmee achi keessatti yoo imbaasiin jiraate imbaasiitti himuu fi dandeettan akka lubbuun isiidha baraaramtu namni dandeessan. Mallaqallee naa kananii hin jirni mallaqni sunis irraa hafu baruma biyya tiyyaa qofa akkana galchanii waan akkasii jetti jedhanii lubbummaan tiyya qofti akkanaaf baraaramtu jetti. Namni biyya san keessa jirtan namni waa gochuu fi dandeettan akkanumaan itti bilbiluu yookiin wanna osoo hin taane waa gochuu fi dandeettan jechuudha. Isii dhaqqabuu dandeessan lakkoofsa keessan koomentii jalannaa kaaya yookiin lakkoofsa fi barbaadeetiin dhuma irratti wannaa kanarra kaayee lakkoofsa fi deemee fide as dhuma irra kaayeetiin asirraa fuutaniitis bilbiltaniif jechuudha. Viidiyoo hanga dhumaatitti yoo ilaaltan viidiyoo kiyya kana dhumarra isiniif kaaya lakkoofsa jechuudha. Akkasitti akka nama ustaniitti bilbiluu osoo hin taane nama lubbu jiru bira deemtanii barbaade namni isii achi baasuu danda'u yookiin qaama seeraatitti jechuudha. Akka lubbuu isiitiin naga baatu jechuudha. Wallahi waan namni keenya kun ta'u jiru bineensi bosonaa ta'uu hin taane jechuudha. Waan ijoolleen teenya ta'u jirtu waggaa lamaan tana keessaa fi waggaa lama tana hedduu nama dhaga'amaa qaama dhabdeetuun ija dhabdeetuun maraattee sababa dhabdeetuun mallaqa dalagattee dhabdeetuun lubbuu isiitis dhabdee nama meeqaan lakkaa'u ni beektan hojii kana keessatti Dubaay keessatti viidiyoo kana sheer godhi warri lubbuu isaanii dhabee ta'ajjeefaman jechuudha. Akkasuma ta fooqii irraa darbatamanii akkasuma ta araba gurguramanii arabni gudeedee garaa godhe jechuudha. Ni beektan waa lakkoofsa takka lamaaf sadii jennee waan dubbannoo miti hundi keessanuu ni beektan. Kanaafuu jechuudha lakkoofsa isiidha ol isinii baasa. Tun ana isiidhan seenaa suuraa asirra kaayatan suuraa tiyyarra hojjechuu jira viidiyoo warna hojjechuudhaaf natti mijanne jechuudha. Viidiyoo taa'ee waraabuu natti mijanne akkas inshaallah taa'ee waraabuu natti mijanne viidiyoo harkuma mana keessa deddeemee waa daddalaguutti jira tana keessa waraabuu jira jechuudha. Saniif akkasii viidiyoo warri manaatis naaf hin ayyamu. Idet godhe gizee irraa wanna irraa kaasuu wanna mana keenyan wanna waraabin jedhanii mantaqa kanatti kennanii jiranii tanaaf sodaadha jechuudha akka lubbuutitti. Akkasi lakkoofsasi asirra isinii maxxansaa barbaadanii fuudhaanii akka baraaramtu godha osoo isiin na dhaqqabaa jettee booddee akka lubbuun isiin dabarree isinii jechuu barbaada. Akkasi hundi keessanuu
namni biyya san keessa jirtan yoo imbaasiinis jiraate yoo qaama seeraallee taate akkasitti itti bilbilaa fi lubbuun isii haa baraaramtu jechaadha. Wal malee homaa hin qabnu wallaahi nu wal malee homaa hin qabnu wamti nu rifatu hin jiru. Okay, walii birmadhaa bakka jirtanitti wal quba qabaadhaa. Namni hundi dalagataa biyyaa bahee immoo wayitaa lubbuu fi booda dhabuu rakkoodha wallaahi akkasi fayyata.